Alhamdulillah rabbi si kadhanne yaa gooftaa guddatee abadiin xinnaanne amrii kan keessatti si galateeffanne rakkoo biyya lamaa sumatti hirkifanne yaa mootiin duune yaa mootiin dulloomne gooftaan qabnee sitti majamfanne namni si kadhate abadiin yoomuu yaalee moo galanni keeti yoomuu Allahu yaa rahiimu mootiin hin shaaramne si malee hin argamu yaalee moo galanni keeti yoomuu. Namni akiraarraa taa'ee of dagatee gaafa duniyaan humnaan galuudhaaf yaate uma tokkoon fuudhuu waan illee dhaadate harka duwwaa deemaa kafana uffate baatamee geeffamaa mana dukkanaatti ifirri achiin ga'ee deebi'aa manatti achiin itti dhufuu jarri waardiyyooti achumaan dammaqaa ijaanis millate gara mirgaa laallaan hojii fi argite naatee bitaa laallaan isumatu guute. Duddubbee ofirraa yennaas millattee qawwasii hin qabne dukkana argite ibiddi jahannam kan fuuldura goote alasaa argitu naatee of wallaalte hambadeera jettee iyyaateessi yoomuu yaalee moo galanni keeti yoomuu Allahu yaa rahiimu mootiin hin shaaramne si malee hin argamu yaalee moo galanni keeti yoomuu Allahu yaa rahiimu mootiin hin shaaramne si malee hin argamu yaalee moo galanni keeti yoomuu. Assalamu alaikum ya jamaa mu'minii dubbii asiraadhaa kiyyaalessanii otoo duniyaa jirru matuma mataanii dhaabbachuu ayyaa gaaffii tun ga'inii otoo machiin dhufee qalbiin hin fuudhinii otoo qaamni keenya socho'uu hin didinii kasbiin biyyaa kiraa walli maanii rabbiin tokkoomsuudha sodaasaa wajjinii lammeessaan ergamaa qabaachuu barraanii kitaaba buuseeraa sadeessaa jedhanii rusoloota erguusaa kanatti aansanii. Yaa firaan jiraachuu inni sadeessanii jaheessaan qadarii guduunfaanii maanii yoo inni socho'ee salphachuudha yoomuu yaalee moo galanni keeti yoomuu Allahu yaa rahiimu mootiin hin shaaramne si malee hin argamu yaalee moo galanni keeti yoomuu Allahu yaa rahiimu mootiin hin shaaramne si malee hin argamu yaalee moo galanni keeti yoomuu.